Bagana gaan dhuftanii anaa dhufuu bagana gaan dhuftanii gara Aggaaroo chaanalii volkaanii Simsimmanii irraa bakka jiru teenyee anaa dhufuu jennee gammachuu Simsimmanii irraa amma maal walitti agarsiifna adeemsa laayivii irra galuudhaan barbaachisu kana jechuudha. Laayivii irra galuuf adeemsa barbaachisu jalqaba waan akkasii qulqulleessina jechuudha kana. Setting irra galee history irraa balleessine kana maaliif ina caannaqa dhufe jechuudha. Ina caannaqa waan ta'eef kan irraa qulqulleessuun dirqama ta'a jechuudha. Irraa qulqulleessine finnee history irra galee gizee kamuu gizee galuun kana filchuun dirqama ta'a. Qulqullaa'eera amma qulqullaa'eera amma laayivii seenuu fi inni fa'aa bakki isaa garuu ammas waan lamman kan size setting kana ilaaluun yeroo baay'ee barbaachisaadha. Amma kunti qulqullaa'uu qaba. Size setting jalqaba ilaalla jechuudha. Size setting ilaalla qulqulleessina laayivii irra galuuf egaa kaameraatu waraaba sagalee daanis qulqullina sagaleetiifis baay'ee nama gargaara yoo size setting kana sirreessine kana keessa setting kana hunda ishee gochuu qabna jechuudha. Wanta blocked ta'e sirreessina. Size setting kana keessa galee erga finnee booda mee privacy fi security maal fakkaatanii ilaalla jechuudha. Viidiyoon amma daqiiqaa 3 waraabaa jiru kun erga intina laayivii ammallee hin galle jechuudha. Laayivii galuuf amma maaliin godhaa? Ashi laayivii galuuf akkana goonee StreamYard keessa galla. StreamYard keessa gallee laayivii amma fakkeenyaaf laayivii 3tu jira. Unlisted jira, private jira, public jira jechuudha. Kan uummata wajjin haasoftutu jira, kan dhuunfaatti nama barbaadde wajjin haasoftutu jira jechuudha. Kan namni si nagarre jira. Isa keessa kan immoo linkii nama argite namni linkii si maatii ta'e qofti si argu jira. Inni unlistedha. Ilaalame keessa gallee lammanuu kanaan gallee ilaalla. Imeelii barbaadne galuu hin dandeenye laayivii. Imeelii gosi meeqa hundaan? Imeeliin tokko sa'aatii 24 ture jennaan. Akka verified taanaan jechuudha. Full verification goonaan inumatu fidaa. Amma fakkeenyaaf imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhuun galaa jira. Imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhuun galaa. Achi imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhuun gizeen galuu. Achi imeeliin koo Ibrahim kan jedhu kun hundinuu imeelii kooti. Kan hundaan galuu hin danda'ama. Achi StreamYard argadee kun StreamYard login code koosii kana jechuudha. Achi akkana godhatan copy godha. Nan balleessaa asirraa maaliif akka inni asirra hin ta'e kana kanas jedhee laa balleessuun gaarii waan haala kanaan hin fayyadamu maaliif waan yeroo inni laayivii galu jechuudha. Laayivii haala kanaan hin galaa ilaala. Ashi kanuma hunda balleessaa walii ka'ee gizeen dhufu inuma jiraata jechuudha inni kun. Eddeen piinii itti galchuu jira jechuudha. Eddeen piinii itti galchuu kun taa'ee eeggata kun galcha piinii galaa galcha. Galchee amma piinii galeera. StreamYard now available jedheera. Close and godhame si kana kanarraa balleesseen create jedha. Achi kana keessa kamiin galuu barbaadda jedha. Laayivii mimmi irraa mee kanaan galuu mee Abbaa Jifaar kan jedhu kana. Yaaliidhaaf jedhan barreessaa irrattis yaaliidhaaf jechuudha. Amma YouTube public isa kan dhiisee public yoo ta'u namni mee argamaa
public ida create broadcast bane jechuudha media banadhe jechuudha kun amma nama koleet firmaachuu dandeenya jira kaleera amma kuno ina dangacho nda amma maalii fi asuma irra bagan ga'e malee stop Garo like share subscribe Garo like share subscribe Garo YouTube like share subscribe kuda sinjana galatuma na bagana gan nuftani ana dhufu bagana gan nuftani gara Garo channel volcanism simanirra bakka jiru teenye ana dhufu jenne gammachuu asin simanirra amma maal walitti agarsiifna adeemsa live irra galuudhaan barbaachisu kana jechuudha live irra galuuf adeemsa barbaachisu jalqaba waan akkasii qulqulleessina jechuudha kana setting irra galee history irra balleessine kana maaliif ina caannaqa dhufe jechuudha ina caannaqa waan ta'eef kan irra qulqulleessuun dirqama ta'a jechuudha irra qulqulleessine finnee history irra galee gizee kamuu gizee galuun kana filchuun dirqama ta'a qulqullaa'eera amma qulqullaa'eera amma live ittiin fi innufa bakki isaa garuu ammas wala mun kan size setting kan ilaaluun yeroo baay'ee barbaachisaadha mala kunti qulqullaa'uu qaba size setting jalqaba ilaalla jechuudha size setting ilaalla qulqulleessina live irra galuuf egaa kaameraatu waraaba sagalee daanis qulqullina sagaleetiifis baay'ee nama gargaara yoo size setting kana sirreessine kana keessa setting kan hunda check gochuu qabna jechuudha wanta blocked ta'e sirreessina taayisa setting kana keessa galee erga finne booda mee privacy fi security maal fakkaatanii moolaalla jechuudha privacy fi security keessa galee advance all time irra jiraachuu isaa check goona jechuudha kana all time irra jiraachuu isaa laalla jechuudha advancing kun all time ta'uu qaba isas all irra goone clear goona ammas immoo as keessaas ergantana safe browser kana moolaalla safe browser ilaalla safe browser is on to ayya assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh sajirtu bay mali adda eba ma hajar dirta ambe kama rakkoda ajichi mete mane koda guru artamu What you bafter hote? Manerta gam. Gadimban adda wale brand nanne. Man matni om dafitera wade me da kala sarna ki chatu fratef te duai dan sigaggesina. Waya mo yes batau gash. Akani to ko den thanamo sere kwatwaka atimbeto makaro baye gomma beka kana ezi kot ese ciao na kala fakata ala kani ka kesumana trufedi fuma ala kana lala machura video lamma dai kasadi fora badir kun ergantana live mallen gelleccu live gelu amma ngoda aishi live
galuuf akkana goonee StreamYard keessa galla. StreamYard keessa gallee laayivii amma fakkeenyaaf laayivii sadiitu jira. Unlisted jira, private jira, public jira jechuudha. Kan uummata wajjin haasoftutu jira, kan dhuunfaatti nama barbaadde wajjin haasoftutu jira jechuudha. Kan namni si nagarre jira. Isa keessa kan immoo linkii nama argite namni linkii si maatii ta'e qofti si argu jira. Inni unlistedha. Ilaallee keessa gallee lammanuu kanaan gallee ilaalla. Imeelii barbaadne galuu dandeenya laayivii. Imeelii gosi meeqa hundaan. Imeeliin tokko sa'aatii 24 ture jennaan. Akka verified taanaan jechuudha. Phone verification goonaan inumatu fidaa. Fakkeenyaaf imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhu nan galaa jira. Imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhuun galaa. Achi imeelii Ibrahim Kadir Abbaa jiru jedhuun gideen galuu. Achi imeeliin koo Ibrahim kan jedhu. Kun hunduu imeelii kooti. Kan hundaan galuu hin danda'ama. Achi StreamYard argadee kun StreamYard login code koosii kana jechuudha. Achi akkana godhatan koppii godha. Nan balleessaa asirraa maaliif akka inni asirra hin ta'e kana kanas jala jalaa balleessuun gaarii waan haala kanaan hin fayyadamu maaliif waan yeroo inni laayivii galu jechuudha. Laayivii haala kanaan hin galaa ilaala ashe kanuma hunda balleessaa walii ka'ee gizeen dhufu inuma jiraata jechuudha inni kun. Eddeen piinii itti galchuu jira jechuudha. Eddeen piinii itti galchuu kun taa'ee eeggata kun galcha piinii galaa galcha. Galchee amma piinii galeera. StreamYard now available jedheera. Close and godhame si kana kanarraa balleesseen create jedha. Achi kara kana keessa kamiin galuu barbaadda jedha. Laayivii mimmi har'a mee kanaan galuu mee Abbaa Jifaar kan jedhu kana. Yaaliidhaaf jedhan barreessaa irrattis yaaliidhaaf jechuudha. Amma yuutuubii publikii isa kana dhiiseeni publikii yoo ta'u namni mee argamaa publikiidha. Create broadcastii baneera jechuudha. Miidiyaa banadheera jechuudha. Kun amma nama koleetti hirmaachuu dandeenya jira. Kaleera amma kunoo ina daangachuu danda'a amma maaliif asuma irra bagan ga'e malee stop.